Ashamaa harka fuunee jira jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Viidiyoo har'aa keessatti immoo akkaataa zoomii itti banatan isinitti agarsiisa. Zoomii banuudhaaf yeroo deemtan yeroo hedduu iddoo paaswordiitii irratti isin rakkisa. Iddoo paaswordiitii irratti maaliif akka isin rakkisu kan waliin ilaallu ta'a. Warroonni gara chaanaala kanaa yeroo jalqabaatiif dhuftan chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni maatii taatan immoo viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa. Egaa jalqaba appilikeeshina zoomii gara Play Store deemuudhaan yookaan immoo gara App Store deemuudhaan erga buufattan booda appilikeeshina zoomii irra seenuudhaan appilikeeshina zoomii erga bantan booda akkanatti isiniif dhufa. Join meeting sign up sign in jedhee isiniif dhufa. Amma haarawaa banuuf deemna waan ta'eef sign up kan jedhu kana fayyadamna. Yoo jalqaba bantanii jiraattan immoo sign in gootanii seentan jechuudha. Amma haarawaa banuudhaaf deemna waan ta'eef sign up kan jedhu kanarra click goonee gara fuulduratti dabarfannaa jechuudha. Achi booda asirratti jalqaba sign up erga gootan booda akka kanatti isiniif dhufa. Asirratti steppiin inni jalqabaa birth year kan jedhu kanarratti umrii keessan isin gaafataa jira waan ta'eef bara dhaloota keessanii itti guuttan jechuudha. 1995 jettanii bara dhaloota keessanii itti guuttan jechuudha. Asirratti jalqaba 1997 jedhaan amma fakkeenyaaf. Achi booda birth year isaa erga guuttan booda continue kan jedhu gara jalaa ni jira. Continue jechuudhaan gara fuulduraa dabarfattanii. Achi booda asirratti step itti aanu kanarratti maal nuun jedha? Continue with Google, continue with Apple, with Facebook, with Microsoft jedhee akka kanatti nuuf baasa jechuudha. Garuu immoo emailii yoo fayyadamne bareedaadha. Emailii sirrii ta'e kan paaswordii isaa beektan emailii fayyadamtan jechuudha. Bakka duwwaa kanarratti click gootanii emailii keessan itti barreessitan jechuudha. Emaila bilbila keessanirraa qabdan itti barreessitanii jechuudha. Emailii keessan erga itti galfattan booda continue ni gootanii continue kan jedhu kanarra click ni gootu. Asirratti fuula itti aanutti erga dabarfanne booda screen irratti record gochuun dhorkamaa waan ta'eef bilbila birootirraa isinitti agarsiisaa jira. Erga fuulli itti aanu isa kana jechuudha. First name, last name, password dha jechuudha kan gaafatu step itti aanu kanarratti. First name irratti maqaa keessan ni guuttanii, last name irratti maqaa abbaa keessanii yookaan immoo waanuma barbaadan itti guuttanii kan itti aanu password dha. Password kanarratti yeroo hedduu kan isin didu jechuudha. Sababni isin diduufillee password kanarratti password jajjabaa ta'e itti galchuu qabdan jechuudha. Password jajjaba kan qubee fi lakkoofsa qubee gurguddaa fi xixiqqaa yookaan immoo qubee fi lakkoofsa wal keessa maktanii yoo itti galchitan akkasitti hundi isaatu iddoon XX ta'e taa'u kun hundi isaatu raayitii isiniif ta'a jechuudha. Yeroo isin qubee fi lakkoofsa wal keessa maktanii itti galchitan hundi isaatu raayitii isiniif ta'a jechuudha. Akkasiin gootan taanaan iddoo paaswordii kanarra isin hin dabarsu. Paaswordiin isin itti galchuu qabdan dijitii 8 fi sanii ol ta'uu qaba. Paaswordiin dijitiin nuti fayyadamuu qabnu. Jalqaba irratti maqaa keessan itti guuttanii first name irratti, last name irratti waanuma barbaadan yookaan immoo maqaa abbaa keessanii itti guuttanii kan itti aanu paaswordii dha jechuudha. Paaswordii kana qubee fi lakkoofsa wal keessa makuu qabdan asirratti. Akkasumallee paaswordii kanarra isiniif hin dabarfatu jechuudha. Fuula kanarra isin hin dabarsu paaswordii qubee fi lakkoofsa wal keessa maktanii ittiin galchitan taanaan. Yeroo isin paaswordii itti galchitan akka kanatti raayitii isiniif godhaa deema jechuudha. Raayitii isiniif kennaa deema. Adada isin qubee fi lakkoofsa wal keessa maktanitti akkanatti raayitii isiniif godha jechuudha. Akka kanatti kunoo hunda isaatittuu raayitii naaf godhee xumuree jedha. Akka kanatti maqaa fi first name, last name guuttanii paaswordii erga guuttanii xumurtan booda create account kan jedhu kanarra click gootanii fuula itti aanutti dabarfattanii jechuudha.
Achi booda asirratti verification koodii gara Gmail'tiin isiniif ergaa. Kunoo daqiiqaa kana akka kanatti lakkaa'ee gara Gmail'tiin verification koodii isiniif ergaa jechuudha. Jidduudhaan of duuba deebitanii gara Gmail'ii gara aappii Gmail'ii deemtanii verification koodii inni isiniif erge san kooppii gootanii asirratti fiddan jechuudha. Gmail aappii jedhurra seentanii gara Gmail'ii seentanii verification koodii kunoo dijitii 6 verification koodii kana kooppii gootanii of duuba deebitanii jechuudha. Kooppii goonee duubatti deebinaa jechuudha. Akka kanatti quba keessan sakandii takkaaf irra qabuudhaan akka kanatti kooppii gootanii kunoo kooppii kan jedhu kun ni jira. Al tokko kilik irratti gootanii kooppii erga godhattan booda iddoo verification koodii nu gaafate sanitti deebinaa jechuudha. Achi booda asirratti deebinee koodii kooppii goonee dhufne san asirratti galfannaa jechuudha. Achi booda fuula kanatti isin geessaa asirratti note now jettanii irra dabarfattanii achi booda asirratti upload image kan jedhu kana irratti kilik gootanii suuraa keessan itti galfatuu ni dandeessan yookaan immoo loogoo garaagaraa itti galfatuu ni dandeessan jechuudha. Upload image kana irra kilik gootanii garuu amma ani itti galchuu hin barbaadu waan ta'eef irra dabarfadha. Maqaa yoo barbaadan immoo asirratti sirreeffachuu ni dandeessanii kan display irratti namni argu sirreessuu ni dandeessanii yookaan barbaadan ta'e. Ani amma note now jedhee irra dabarfadha. Note now kan jedhu kana irratti kilik ni goona. Achi booda amma xumurree jirra jechuudha. Get started kan jedhu kanatti nu geessa xumurree jirra jechuudha. Get started kan jedhu kana irratti kilik gootanii irra dabarfattanii kallattimaan gara zoomii nu seensisaa jechuudha. Zoomiin keenya already amma banamee xumuramee jira jechuudha. Liinkii isaa nama barbaadanii ergitanii karaa WhatsApp'tiin liinkii isaa namoota barbaadanii ergitanii start meeting kan jedhu irra seenuudhaan abbaa barbaadan wajjin haasa'uu dandeessan jechuudha. Akka kanatti karaa baay'ee salphaa ta'een zoomii create gochuu ni dandeessanii jechuudha. Viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii nagaan tura.